gurbaa siirii nama godhuu hidhaa baaftee abdii maaliif hidhaa baaftaa jettanii warri dubbachaa jirtan jalqaba ilma namaa jirjiranii faarsanii yookaan jirjiranii hin arrabsan. Faarsitee arrabsuullee nama dhibdi, arrabsitee faarsuullee nama dhibdi. Yoon duraan gartee nama siiriitii yoo wajjin jiraanne akkaan nama siirii sanii wajji jiraadhu namni na godhu isinii jechuudha. Namni akkaanan nama siirii godhu wajji jiraachuu barbaadu namni na godhu isinii malee nasruun nama siirii godhuus hin fedhu nama siirii godhu wajjis jiraachuu hin fedhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Artii Family, Gola Artii Oromoo. Iddoo jirtan maratti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu akkam jirtan. Viidiyoo irratti illee ol ba'uun barbaanneeni. Wanni ol na baase garuu yaada isin gara kommentii YouTube Gola Artii Oromoo TV, YouTube Gola Artii Family akkasumatti YouTube Aishaa jalatti illee kommentiilee hedduu isin barreessitaniifiin ol ba'e. Waan irra jirullee ni beektan, viidiyoo kan maraan jirani beektan, amma shkuula viidiyoo illee maruun dhaqqabu. Garuu irra dirqama ol na baase. Dirqamni ol na baase maali? Warri gara kommentiitiin gurbaa siirii nama godhuu hidhaa baaftee akkana abdii maaliif hidhaa baaftaa jettanii warri dubbachaa jirtan gaafii osoo na gaafattanii san dura akkamiin nasruun gallakkisee osoo jettanii gaarii ture. Maaliif jalqaba ilma namaa jirjiranii faarsanii yookaan jirjiranii hin arrabsan. Faarsitee arrabsuullee nama dhibdi, arrabsitee faarsuullee nama dhibdi. Kanaafin jecha kana jee maaliif yoo jettan an waa'ee sooshaal miidiyaa irraa quban qabu akka raajetti inni siirii godhees irraa quban qabu irraan beeku gabaabdumatti. Akkaataan isatti hidhaa baasuu danda'e. Dacheen sababa hiyyaa ammaa uummanni itti argamu mana dacheeti. Dacheen sababa hiyyaa akka dhiyootan asin mana dhufanii tumanii dhawan agartan isaan wallaanuuf jira. Akkasumatti gurbaan qabee rakaa qabuun maallaqa hiyya dabarsiisee gara biyyaatti maallaqa irraa buusee isa gadi lakkifne. Wanni isa gadi lakkisiniif hundee seenaa yookaan haalidoo haati mana isaatii fi akkasumatti warroottan deeggartoota isaanii warri hojii jiran jechuun isa qabanii harkaa qaban. Gallakkisaallee jee bilbilaan illee itti dubbadde gadi lakkifne jechuudha. Saniifuu anis isa gadi lakkifne garuu maallaqa hiyyarraa buufadheetiin jira. Ammoo manni nan jireenyaan jiraachaa jiru bakka san irraa fagoo. Manaan duraan jiraachuu jiru hin jiruun bakka biraatiin jira. Halkaniis niin deemu. Lafti addaan fagoodha. Magaalaan tun guddoodha. Balloodha. Akkasuma wajjin immoo jidduu tana viidiyoollee isinii maruu baannu dachee mana hakimaa geesseetii wallaanu jira. Dacheellee wayyaa'e. Ani halkan san as mana dacheettiin deemu jira. Guyyaa san dura gurbaa Ahmad san maallaqa irraa dabarseetiin asit deemu jira. Makiinaa konkolaataa duubni isaa banaadhaa Haayiluksii. Makiinaa san koreetiin deemu jira jechuudha. Qabbana lafti yeroon amma jirru tun akka qabbana taate warroottan biyya Arabaa kana keessa jirtan Suudii. Walumaa galatti Khaliija biyya Arabaa kana keessa warri jirtan yeroon amma keessa jirru tun qabbana oowwaa ni beektan jechuudha. Yeroon amma keessa jirru qabbana hamtuudha. Amma makiinaa san gubbatti ifshaffaneetiin dhufe uffataan ifshaffaneetiin dhufe osoon deemaa jiru konkolaataa sanirraa bakkaan bu'ee makiinaalee baasaa xixiqqaa kana horee mana dacheetti. Eegaa mana dachee dhaqee immoo achirraan gara mana kiyyaa akkaan dhaqu barbaadeetiin yeroon makiinaa sanirraa gabbuu baasa horee baasa kanarra ijoollee nama lama arge. Ijoolleen lamaan tun ijoollee Oromooti. Isaan san hangammaa maqaa isaaniillee hin beeku. Maqaa isaaniillee hin gaafanne aboote Oromoodha yennii na gaafatan an cufadheetiin deemu jira. Oromoodha boo maali? Nuti illee bokkanatti Oromoodhaati rakkoodha qabnaa rakkoo tana nu wajjin nu gargaari. Nu furiyoo nama Oromoo taate atis rakkoon wajji qooddadhuu naan jan. Aboo rakkoon isin wajji qooddadhu maali baleeyyan kiyyaan karaan deemu jira akkanaaf kana jeetiin itti dubbadde jechuudha. Waliin beeknu nan beekanan isaan hin beeku. Namaatiitu gartee nama hidha jira. Lafti tun yeroon amma jirru tun qabbana. Namni kun qabbana keessa miidhamu jira. Nama san nu wajjin bakka sanii baasii jan. Ni beeytanii bakka san. Ni beeynaa barii jan jechuudha. Akkasittiin jala deemu. Hanga karaa wajji yaanu baasa sanirraa waliin buunee hanga safara isaanii wajji deemne hanga wajji deemnu maaltu hidhe akkami eenyunni awoo abdii tokko abdii isaan jankanaas abdii kanaati abdii sanii irraan beeku. Eenyu hidhe raajee hidhee bar sababa walitti sababa gartee raajeen isa hidheefis natti himne
eegaan dhaqeen abdii kana hatee addaan baree jechuudha. Tokko abdii arraajetti waa godhee fi maalii fi raajee wajji wal loloo qabanii irraa quban qabu dhugaan isinitti hima waa takka irraa quban qabu jechuudha. Arraajee fi abdii wal lolee akkasii isaan hundaa'u ni beeku. Abdii san xiqqoo sababni ni itti beeku sanu gaafaan jawaadee cinaa dhaabbachuudhaaf isinummaan hordoftoonni kiyya gaafana ergitanii deem jawaadee gargaari. Furmaatiin akkana keessa jirti gaafa isin jettan qaalii keessan godheetumaan akkasi fiigee achi dhaqee hangaan danda'utti isaan cinaa dhaabbadee deebi'e. Arraas boruus bakka isin ittiin ergitan akkasumatti hin dhaqaa jechuudha. Nasruun yookaan maallaqaan bitameen nama siirii godhu hidhaa baasee warri jettanii immoo kana gartee olii gad deemu jirtan duraanumaa jirjirtaniiti Nasruun nama gaarii jettan yoo akkas taate jirjirtanii maaliif yoo eegaa osoo hubatin as garagaltanii jecha kanaan jettan taate duraanumaa waan Nasruun ta'e hin hubannee jechuu walumaa galatti. An abdii gaafniniin isa bare viidiyoo isaallee daawwadhee isa arkee gaafa isaa fi zakkoon faan tokko walitti ta'anii furmaatee rakkisan gaafsani. Gaafsanis eega isin gara waatsaappiin sagalee waan garagaraa naa keessan booda amma shaakila irraan turelleedha. Eegasii waan kanaa hubadhee deemee itti dhaqe. Ammoo karaa jiru waa godhee akkasii irraas quban qabu jechuudha. Hin beeku. Akka isaan waan kana walitti godhanii abdii kana habiraatiif hin taa'an nama biraatiif hin ta'a. Eega mana san dhayne ijoolleen nama lama warri waliin jirru namni tokko ha kaameraan duraa mare sani. Namni tokko ha kaameraan duraa mare. Namni tokko immoo ha waliin mana bani jeeniyan bansiisee mana san keessaa dukkanaa bakka san keessa mooraa keessa barbaannee agarree jechuudha. Eega agarree walumaa galatti an eegaan isa ijaan gurbaa hidhaa jiru ijaan arke booda isinis viidiyoo irratti agartanii eegas boodaan abdii san ta'uu adda baafadhee adda baafadhu hoo ilma Oromooti. Qabbana keessattiin dhiisee biraa deema yeroo nama jirru tun qabbana nama miilaa shugguxiin dhawame miilli isaa jiruu hin qabne achittiin dhiisee deema. Yoon danda'e akka nama tokkootti waan gurbaan san godhe amma booda waan kanatti hin deebi'in je'ee dinniina kannee fi biraa deemu san godhuu fi godhuu dhabuu kiyya beeytanii. Raajee an eeguma isin amma hordoftoonni as gubbatti gurbaa raajee akkas godhee maarree jettanii isin nabbarreessanii fi warri waatsaappii fi kanaan naquun namtan dubbii tana maal jettan boodaan raajee san barbaadee viidiyoo isaallee ilaalee waan inni godhe sanillee hubadhe. Eegasiin viidiyoo tanaa ol ba'e malee jechoota isin barreessitan kana hin laallee waan kana dura. Wannummaan jabaatee tanaan dhufee bakka hundatti koomentii jalatti yaanni gola aartii Oromoo akkasii gola aartii Oromooti akkana Nasruun maaliif waan akkanaa dalagaa waan isin jettan kana eegasiin hubadhee eegasiin arge eegasiin laale. Ammoo guyyaa san sababa isaan furmaatee fa'aa amma dura miidhaniifu silaa achi dhiiseetiin biraa deema. Ammoo eegaan bakka san dhaqee isaa arge nuti rakkoo akka Oromootti as keessatti isa bakka san dhiisee qabbana hamtuu san keessa dhiisee biraa deemuurra alagaan taanee namni kun nama Oromooti. Rakkoon inni godhe yoo jiraatte rakkoon sun rakkoo hamtuu taanaan akkuma obboleessaatti awoo dhaabbadhu gaafanni immoo waan sanirraa dhaabbachuu didee hanga walirratti bobbaanu takkatti walitti dubbanna. An gurbaa hidhaa baaseetumaan ifiifuu dachee biratti hin deemu jira mana dacheetti hin deemu jira jirjiratti hin jira. Aboo wanni eenyu namni siidhe aboo raajeedhaan na hidhe gurbaan gartee anaa waliin mana san gurbaan naa waliin gartee isa hidhaarraa baase sun kadeemee qulfiillee fidee dhufe san keessanaan ibsine raajeetu asitti hidhee malee arraajee san silaa kiyya akka yeroo san hubadhutti raajee ni miidhaa'u yoon arge fakkeenyaaf raajee kanan seene ammallee raajee kana kanuma akkanumatti fuudhee isa miidheen see malee sababa gartee inni kun itti roorrisee fi raajeen achitti qabbana san keessatti isa dha'ee akkas godhee isa hidheen seenee jechuu addaan naan baane. Ammoo waan Nasruun fuula dhoyfatee fuula hashagatee dhaqee abdii hidhaa baase sanuma isiniif fakkaatteeti yaadota garagaraa hundi keessanuu yaadota garagaraa qooddan. Tole xayyibumaatimi ammoo tanii isin jechuu barbaadu fuuluma duraafuu ilma namaa jirjirtanillee hin faarsinaa. Jirjirtanillee hin arrabsina. An hamaa ta'u tolaa ta'u wanni tolaa na godhu hujii tiyya. Hamaa wanni na godhulleen hujii tiyya. Kana jechuun kiyya yoo fuula dura abdii sanii wajjiin Nasruun hariiroo qabaate Nasruu harka isaa qaba. An ammaas akkuma amma isiniin jechaa jiru kana.
Raajeefaa barbaadeetiin jaartii isaatti illee ta'u dhaqee isaanii wajjin illee abdii sana hangaan danda'u barbaadee hidha deebisi Nasruu jennaan hidha deebisee isin garsiisa. Gabaabdumatti abdii isin Nasruun gartee Nasruun abdii hidhaa baasee akkasii abdii siirii dhamaaree godhuu ture warri jettan eega kun rakkoo isinitti ta'ee sababaan akkaanan itti baasee fi akkaataa itti gartee anaaf isaan kun walitti dhufne eega hubachuu dadhabdan isa san hidha deebiseetiin isin garsiisan gabaabdumatti. Kanammoo mirkaneessu hojiidha. Gabaabduu eenyu wajji kan dhaabbadhee fakkeenyaa gargaaru arguuf jiraattan jaartii raajee yookaan raajee isaan sanii wajjin dhaabbadheetumaan godha jechuudha. Garuummoo yoon danda'e lakkoofsota isaanii yoon kan hin harkadhu taate abdii sanis lakkoofsa abdii warri qabdan kommentii jala naa kaa'u gara waatsaappii Gola Artii Oromoo irratti naa ergaa. Fuula keessan duratti itti bilbileetiin waan kanarraa dhaabbattamoo hin dhaabbattu dhibbarraa dhibbatti itti hima. An eegaa yeroo san ogguu isa baafnu hubadhellee aboo waan akka barana hojjettee san ittillee deebiin wanni kanaa kalata ammallee wanti si hidhaniif tanamoo jennaan awoo ummanni na hidha kun ummataan an hin beeyne akkanaa fi kana jennatti haasa'e halkan san sa'aatii 9 moo maali wayitiin sanuu sa'a 9 dabarre toora isaa godhaniiti za'a saniin akkasumatti isa baafneetu ka'ee deemee jechuun bakka sanii isinii galee abdii san ana achitti itti dhaquufu ana arguufu waan inni keessa ture rifaatu inni keessa ture irraan beeytan ana ammoo mee obsii namni kun nama Oromooti qabbana tana keessa dhiisee garaa yabaadhee biraan deemu haasitti isa hidha kana hin beeku waan isaa walidhaniif illee hin beeku yoo kana dhaga'u taate anillee ittiin dubbadha jechuufiin akkas godhe malee jalqabaa'u osoo ijoolleen abdii raajetti kanaaf kana icitii san osoon beekee abdii rumattiin dabalaaf malee wanni bakka sanii baasuuf hin jirtu raajuma saniin dhaqee cinaa dhaabbadha malee. Kanaaf yaanni isin naa barreessaa jirtan yaanni isin dubbachaa jirtan Nasru maaliif akkas taataa sababa osoo nan gaafatin Nasru ati akkamitti jara sanii wajjin quunnamtee osoo naan hin jiini ati akkasii Nasru akkamitti gartee gurbaa siirii godhee maarree godhee abalummaaree godhee akkamitti akkas gootaa jettaniituma akkanumatti jecha hin fakkaanne dura dubbattan jechuudha. Akkas obboleeyyan kiyyaan haasawallee isin dheereessuun barbaadu amma taniin keessa jiru quba qabdanii taniin keessa jiru raa'u viidiyoo isinii maruun feeneen taniin keessa jiru raa'u viidiyoo maruufis naaf hin mijanne amma immoo waan isin yaaddoytanii dubbattanii waan isin yaaddoytanii barreessitanirra dhaabbadheetiin ol bahee yaatota hanga kana isinii qooduu danda'e waan feetannaan jettanis obboleeyyan kiyya jeetii yaadaa ammoo akkitti nama qaceelchan akkitti nama gorsan yoon badii qabaadhe akkitti waa namatti himan akkaataa isin amma gara kommentiitiin naa barreessitan osoo hin ta'in maaliif yoo ta'an yoon duraan gartee nama siiriitii yoo wajjin jiraanne akkaan nama siirii sanii wajji jiraadhu namni na godhu isinii jechuudha. Namni akkaanan nama siirii godhu wajji jiraachuu barbaadu namni na godhu isinii malee Nasruun nama siirii godhuus hin fedhu nama siirii godhu wajjis jiraachuu hin fedhu nama siirii godhuun dhiisuu wayyoon arge tokko ammallee rakkoo tana kana booda ni agartan jechuudha. Waa'ee kanaa eega dubbii tana haafne isin kaaftanii jaartii raajee san barbaadee itti dhaqee haala mijjeeffadhee sanboota gurbaa kanatti dhaqee abdii isin jettan kan akka ilmi namaa nama dubbatutti fuula keessan dura kaameraa haadheetiin itti dubbadhaa gaafanni san didee waan hin godhu laala gabaabdutti akkanumatti harka lafa jalaatiin wallee atuu gartee nama siriitii hojii jirta Nasruun nama siriitii hojii jira afaan dhoyfatee maarre kitaaba kanaaf irraa dhiisaa waan hin beekne naasa'ina waan hin beekne yookaan waan ilmi namaa dubbatu kana hin dhugoonfattanii jechuu bariisin gabaabdumattuu namaa beekuu hin dandeessan. Kanaaf amma dubbiillee isin dheereessuun barbaadu amma na dacheetiin jira viidiyoo itti aantu haala jireenya kiyyaa waan hin irra jiru inshaallahu ta'ala viidiyoo itti aansee isiniif hin mara dacheellee wayyaa'e yeroo ammaa kana innilleen akka waan amma na dhufee as buleeni innilleen ganama kana gartee na biraa gabbaa'e seedaliyyaa bakkumatti gartee lilmee fi kanafaa dirataniif gabbaa'e innilleen ni dhufa isaa wajjin illee viidiyoo isinii maruu hin oolu tarii katasaa yoon isinii maruu baannaanis yoon asii deeme mana kiyya dhaqee isiniif hin mara tammoo waa'ee abdii waliin itti deebina yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala Nasruun harka keessaa qabaa keessaan qabuudha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuun hordoftoota kakaabaa kakibbaa kabaa kadhiyaa warri biyya jiruu fi kabiyyaan baa jirtan hundi keessanuu nagaa isinitti haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.